Namitti sammaal goota mana kana fidde. Kan namitti dhiisiti. Maaf dhiisa kan namitti? Kan namitti dhiisiti waan isin jedhu gaafadhu. Waa'ee namitti keessa hin jirruuti amma. Keessa hin jirru? Illa waa'ee namitti keessa jira malee. Amma waa'ee namitti irra hin jiru. Sababummaan namitti haati sabboontu mana haa dhufteefi tokkoffaan maali? Sababa san beekuu barbaada. Gaafii nagaatti si deebisuu fi dura kanaa deebisi. Haati sabboontu na ilaaluu dhufte. Na ilaaluu dhufte. Seera dhuftee mire? Yoo si ilaalta cadhiftee jaarsa ilaaltiin baatu wanni waan hunda miidiyaa irratti uuma argite gaddoo of keessaa natti maali? Adii hojii kasi beeksiste malee maali? Hojii kee beeksiste malee maali? Hojii maali? Waan ati gochaa jirtu. Ati maal gochaa jirtu? Waan sobaatee wanta gochaa. Maal gochaa jira? Waanuma ati gochaa jirtu kana waanuma ati gochaa deemtu kana dubbatte malee waan biraa jira. Yaa daa'ima san illee kasii fiduuf deeme dhugaadha. Anuma. Daa'ima dubartiitu dhaleeti nama raggatee biraa suudii deema. Daa'imni kun jaartiin daa'imni bira jirullee nama humna qabu miti nama dalagatee wannaa jedhu miti. Beelaan mana du'aaraa naan jennaan kalaas caaltu bira geessa jedheen namitti walii galleeti. Namni wannaa jedhee yeessu dhugaadhaanu. Mee kun amma dubbii barbaachisaa ree? Kun amma olii gad deemanii nama olii buusu barbaachisaa kun amma dubbii? Laa kun dubbiin barbaachisu. Ati daa'ima kiyya dhiistee daa'ima keeti jettee sana naaf duu deemtaa yoga. Sani haga silaa agarree. Kiyya haga silaa barbaadu jira jala deemu jira jala qotu jiraati. Haga silaa anuu nagarree waa ofii kiyya nagarree eessaa ol sitaa kennuufi ati namitti waa shiraan guutamte waliin gatteetteeti. Sanuu naa dabalta. Nama narrabsiini. Nama narrabsiini. Ina narrabsiini ngam bakka isii rabdoo seenee irraa darbuuf deema morma kan. Ati ma eenyu kan morma irraa darbitu? Anuma darbee sin garsiin ammoo. Kan kee on darbamu rennaa kan namaa darbitu. Kan kee hin darbamu. Atama jaaltu. Morma namarraa darbutti keessi irraa darbamu. Haadha sabboontuu tana jalaanii haftamoo mucayyoo amma fidee sikkine tana seelaa fuudhee dhabamsiisa. Amma laal lama filadhu. Yaa isii jala haftee ana waliin jiraatu isii ani abadan akka ani waliin hariiroo wartan hin barbaadu. Ati sabboontu dhugaa waan dubbattuuf jibbitaame? Waan ishii dhugaa dubbattuuf jibbitaame? Haadha sabboontu dhugaa dubbata? Dhugaa dubbata sabboontu. Haadha sabboontu dhugaa dubbata? Maasha Allah. Dhugaa dubbattee duuteerti jedhe. Haatamma? Daa'ima kee feeta? Daa'ima kiyya feeta. Mucayyuma amma deebisiitee beekanaa nagaan waliin jiraachuu feeta? Waliin jiraachuu fedha. Hin feetaa mire? Haadha sabboontu jalaa fuutan deessaare? Haadha sabboontu jalaa nafaati daa'ima kiyya naafinnaan ani kalaas nama tokkoon barbaadu. Ani ijoollee kiyya na bira taa'e amma booda na bira dhufinii jettee arrabsitee akkas irra cuftaa silkii. Laa in arrabsuu na bira dhufinii nan jedhan kalaas. Lees nama guddaa arrabsan. Qaanii miti nama guddaa arrabsan. Guddaa rabbi namni rabbii gaditti. Guddummaa maal qabdi? Rabbii gudditti guddoodha isheen. Guddoon kam? Guddinni isii sun agarreeti. Kanaafuu dhageeffadhu gaa. Mucaa anuu quban qabu. Anu barbaadu jira. Ati rakkoon kan kee yoo namni waa sitti hime waan namni sitti hime dhiibteetti amma osoo daa'imummaa wiillee ollaa fi dhuftee waa wajjin jette sanuu qabattee fiidaan. Waa'ee beeksifuu naan jette. Wanni jaarsummaa haadha sabboontu asii yaamattee afaan ati sabboontu na ilaaluu dhuftee malee jaarsummaan illee waan malee. Ilaaluu erga dhuftee waa marquu maal barbaachisere? Waan itti mul'ate dubbattere waan itti mul'ate dubbattee kutte aadidha rakkoon qabu. Namni waan namatti mul'atama dubbata. Yaa akkasii mire kala haadha sabboontu san bira rakkiiti daa'ima kana barbaadee akkasuma dubbiin yaani amma booda ammoo cama kana barbaacha miila kiyya ulaa akkana gadi hin baasu sitaa akkasitti barbaaddu bakka argite. Laa naaf iddaa. Barbaaddu bakka argite barbaaddu fudhadhu barbaaddu akka barbaadde godhe akkasuma wanni biraan jiru. Kafin barbaaddu irra daa'ima kee daa'imni kun kan keeti dura kiyya jettee lafa dhidhiituun turre. Sinna dhorgee bakka akka barbaaddu bara sinna dhorgee. Laa sin oo an deemiti barbaadu. Na dhorguun kana jaalala siirsa. Akkam godhee si dhawu? Na dhorguun kana jaalala siirsa. Akkam godhee si dhawu? Yoo namni dhufee waa sikki jabeellee asumaan morma na qabattaati. Kan namni waa nama jalaa badee dhuguma itti fakkaata. Itti fakkaata mana deemee barbaadu dhufee kana akkasii an akkana barbaaduu hin danda'u. Yoo ammoo cadhiftee yeroo ana geetee afaan kee sururra walitti ashagattee kateettu taate yeroo inni naa dhufe jettee teewu taate haaloo saala. Yoo ammoo ganama galgala ciqiccigi anamma dhugaa dubbachuudhaaf ciqiccima kee diddaafi kaleellee mana kanatti hin bulle. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hundaan nageenyaa jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jechaadha wanti isin qabadhee dhufe maali yoo jettanii
akkuma beekamu jechuudha ka dheengadda haati sabboontu na bira dhuftee illee waan naan jette aadaa argitaniittu viidiyoo warra viidiyoo ilaaltanii warra dheengadda ilaaltan viidiyoo argitaniittu daa'ima namaa sii fiduu fi daa'ima kan keemti kan sitti fiduu deemani kan keemiti kanaati deesse gara Suudii kutte sii fiduu deemanii jedhanii hajjiin illee erga yeroo sana baay'ee jechuudha erga haadha sabboontu asitti dhiisee yeroo sana baay'eeti hin deebina mammaa jechuudha manatti hin galle mammaa kanaafu kaleessa illee silkiinsaa kaleessa guyyaa guutuu amma galgala silkiinsaa cufaadha jechuudha har'a illee gara ganamaa cufaadha silkiinsaa jechuudha ani immoo rifatee dhuma biyyaa baafate daa'ima fudhateen se'e lakkam hin baafanne jechuudha amma naawamee jira silkiinsaa naawamee jira itti dawalee kootu jedheeni jechuudha kootu jennaan tolenaan dhufanaan jedhe maaliif akka daa'ima namaa natti fiduu deemu daa'ima kiyya akkam godhee daa'ima namaa kanatti fiduu deemu isa gaafadha jechuudha maaliif ani dura kan waan hundayyuu tole jedheen jechuudha manatti illee isa deebise akkuma ishii kana ishii guddoo naa fide sanillee naa fide jedheetani ol deebise wajjin gara manaatti isa deebise jechuudha malee akka daa'ima namaa natti fidee daa'ima namaa ani sarraatanya ta'ee haa guddisuuf isatti naraaramne jechuudha haatu gattee deemtee ani malla galchee guddisaa jechuudha yoon guddisillee rakkoon qabu bas kiyyallee otoo naa fidee kanallee naa fidee haati gattee deemtee guddisi walitti qabeetii naan jedhee rakkoon qabnoon guddisaa jechuudha maaliif daa'imni sidin jedha jechuudha otollee walitti qabee fidee guddisi haati gattee deemtee daa'ima rakkattuudha naan jedhee rakkoon qabnoon guddisatti anitti rakkadhee nan guddisa malee akkatti daa'ima namaa nama jalaa fuudhanii haati atuu gattee Suudii deemtee animmoo daa'ima namaa natti fiduu akkasimmoo hin ta'u jechuudha maaliif an daa'ima kiyya barbaada kanuuf hin deemin barbaada malee daa'ima namaa irraa maal qaba barbaada jechuudha sabboontummoo natti dawwalte jechuudha halkan akkasitti barrina irratti reebaa bulee barrina irratti cabsaa bulee jettee naa dawwalte jechuudha maaliif ishiif ijoolleen mana jira jechuudha jaarsi mana hin jiru kanaafuu barri akkasitti irratti tumaa bulee jechuudha haadha sabboontuullee mana dhufee akkamitti ciitii kana na jalaa baaste jedhee akkatti barri cabsaa bulee naan jettee natti dawwalte jechuudha akkasitti warrollaallee gadi yaa'anii maal taate ani barri naan akkatti tumu maal taate sabboontu jedhanii gadi yaa'anii warrollaallee akkasitti inni baqatee mo'achii badee naan jettee jechuudha amannaa dhufu maaliif kan hunda godhe funduruma keessanis isa gaafadha akkasinis niin jedhaa dhugaa dubbachuudhaaf ennaati sabboontu dhufte viidiyoo waraabutta manan gaabbe jechuudha maaliif sababa kanatti daa'ima naa fide kanayyuu na jalaa fudhataa laata jedheetan shakkuu jiraa jechuudha kanaafuu amma dhufaan jiraniin jedheen amma dhuma viidiyoo kiyyatti nafana tura. Waalaikum salam. Maal jira uftamu kana fooroof kottu. Mucayyoon gabbaate. Gabbaate ijoollee faana taphatte. Eessa gabbaate? Makiinaa godhee. Makiinaa godhee. Bakka makiinaa miti warra ollaa dhattee ijoollee faana taphachuu jirti. Maali markatte? Maal rakkatte? Maal rakkatte na dabalte? Waan rakkadhe hin beektu ati? Maal beeku? Maal hin beeku maal? Ati akkamitti daa'ima namaa natti fiduu deemta dheengatte? Tamma kana na yaamte? Kanaaf hin si waame. Kan kana caalu jira? Kan kana caalu wayi jira? Akkamitti ilmoo namaa kiyya dhiiste ilmoo namaa natti fiduu deemta? Ilmoon namaa lubbuu miti? Yoo lubbuu taate lachuu walitti qabdee yoo naa fiddee guddisinaan jette rakkoo hin qabnu guddisa. Kalaas ilmoon malee ilmoo abbaa tokko akkamitti fuute? Lubbuu miti siin jedha bara lubbuu miti. Yoo ilmoo namaa yoo si fide isa dhugaadha anumatu fiduuf ka'e yoo si fide daa'ima beelaanii rakkatee haati lafa gattee beelaa deemte yoo si fide guddifte rabbi irraa argatta qaama haganumatu. Nan beekaas akka rabbi irraa argadhu siin kennetti. Maal federe? Kan natti himu. Lachoota walitti qabdee natti fiddee rakkataadha daa'imni kun rakkataadha itti anuu hin didu anuu nan guddisa. Ati namitti sammaa jette mana fidde? Maal jedhee mana fide? Namitti sammaal gootaa mana kana fidde? Kan namitti dhiisiti. Maaf dhiisa kan namitti? Kan namitti dhiisiti waan siin jedhu gaafadhu. Waa'ee namitti keessa hin jirruuti amma. Keessa hin jirru? Illa waa'ee namitti keessa jira malee. Amma waa'ee namitti irra hin jirru. Sababummaan namitti haati sabboontu mana kan dhufteefi
tokkoffaan maali sababa san beeku barbaada. Gaafii nagaatti si deebisuu fi dura kanaa deebisi. Haati sabboontu na ilaaluu dhufte. Na ilaaluu dhufte. Seera dhuftee mire yoo si ilaalta cadhiftee jaarsi ilaaltiin baatu ture wanni waan hunda miidiyaarratti uuma argite gaddoo of keessaa natti maali. Haadhi hojii kasi beeksiste malee maali? Hojii kee beeksiste malee maali? Hojii maali? Waan ati gochaa jirtu. Ati maal gochaa jirtu? Waan sobaatee wanta gochaa. Maal gochaa jira? Waanuma ati gochaa jirtu kana waanuma ati gochaa deemtu kana dubbatte malee waan biraa jira. Daa'ima sanillee kasii fiduuf deeme dhugaadha. Anu daa'ima dubartiitu dhaleeti nama raggatee bira suudii deeme. Daa'imni kun jaartiin daa'imni bira jirullee nama humna qabu miti nama dalagatee wannaa jedhu miti. Beelaan mana du'aaraa naan jennaan kalaas caaltu bira geessa jedheen namitti walii galleeti. Namni wannaa jedhee yeessu dhugaadha anu. Mee kun amma dubbii barbaachisaa ree? Kun amma olii gad deemanii nama olii buusu barbaachisaa kun amma dubbii? Laa kun dubbiin barbaachisu. Ati daa'ima kiyya dhiistee daa'ima keetii jettee sana naaf fiduu deemtaa yoga. Sani haga silaa nagarree. Kiyya haga silaa barbaadu jira anu jala deemu jira jala qotu jiraati. Haga silaa anu nagarree. Waa ofii kiyya nagarree eessaa odeessi taa kennuufi. Ati namitti waa shiraan guutamte waliin gatteetteeti. Sanuu naa dabalta. Nama narrabsiine. Nama narrabsiine. Ina rabsiin kan bakka jiraaftoo seenee irraa darbuuf deema morma kan. Ati ma eenyu kan ati eenyu kan morma irraa darbitu. Anuma darbee sin garsiin ammoo. Kan kee on darbamu rennaa kan namaa darbitu. Kan kee hin darbamu. Atama jaaltu. Morma namarraa darbutti keessi irraa darbamu. Haadha sabboontuu tana jalaanii haftamoo mucayyoo amma fidee sikkine tana seelaa fuudhee dhabate. Amma laal lama filadhu. Yaa isii jala haftee ana waliin jiraatu isii ani abadan akka ani waliin hariiroo wartan hin barbaadu. Ati sabboontuu dhugaa waan dubbattuuf jibbitaame waan ishii dhugaa dubbattuuf jibbitaame. Haadha sabboontuu dhugaa dubbata. Dhugaa dubbata sabboontuu. Haadha sabboontuu dhugaa dubbata. Maasha Allah. Dhugaa dubbattee duuteerti jedhe. Haatama daa'ima kee feeta. Daa'ima kiyya feeta. Mucayyuma amma deebisee tanaa nagaan waliin jiraachuu feeta. Waliin jiraachuu fedha. Hin feetaa mire haadha sabboontuu jalaa fuudhan dandeessaare. Haadha sabboontuu jalaa nafaati daa'ima kiyya naafinnaan ani kalaas nama tokko hin barbaadu. Ani ijoollee kiyya na bira taa'e amma booda na bira dhufinii jettee arrabsitee akkas irra cuftaa silki. Laa in arrabsuu na bira dhufinii nan jedhan kalaas. Lees nama guddaa arrabsan. Qaanii miti nama guddaa arrabsan. Guddaa rabbi namni rabbii gaditti. Guddummaa maal qabdi moo? Rabbii guddatti guddoodha isheen. Guddoon kam? Guddinni isiitu nagarreeti. Kanaafuu dhageeffadhu gaa. Mucaa anuu quban qabu. Anu barbaadu jira. Ati rakkoon kan kee yoo namni waa sitti hime waa namni sitti hime dhiibteetti amma osoo daa'imummaa wiillee ollaa fi gaara dhuftee waa wajjin jette sanuu qabattee fiidaa. Waa'ee beekti funaan jetti. Namni tokko mee waa'ee beekaa funamaan jedha. Wanni akkanas. Mishaa kakee nama tuffadhaa nama guddaallee xiqqaallee tuffadhaa. Dhageeffadhu kaa namni kawaa irraa fudhatantu jira kawaa irraa fudhannee jira. Nama waa wii namni tokko namni yeroo kana kijibeet aslan namni silaa akka wannaatti illee akka aadaatti illee akka amantaatti illee kijibanii nama walii aarsan malee kijibanii adda nama baasan. Amma isiin kijibdee anaaf si adda fageessuufi waan akkana dalagaarti. Kijiba miti kaa dhuguma wanti ishiin dubbatte kijiba maalii ture kunaatu dhugaadha jette. Dhugaadha ka jedhe bar isiin bar wanni isiin jette bar guyyaasa wanni asii dhuftee isiin jette. Daa'ima kan kee osuma bira jiru san sii kennu iddaan karaa biraa sii kennaarani jette. Laa akkasuma hin jenne. Maas jette. Daa'ima nama biraa sii fiduu deemanii jette malee daa'ima kee otoo bira jiruu hin jenne. Ati hin sobiini. Bakka inni jiruun beekaa siin jenne. Maa kijibdame. Bakka inni jiruun beekaa si keessaa ba'e siin jenne. Ishiimu. Hin jenne abboo. Mee amma mee maaltu aaruu barbaachisere? Aaruma wanni barbaachisee hin jiru. Ishiin akkamitti kan ishii dhiistee kan. Anuu sitti mee. Wanni jaarsummaa haadha sabboontuu asii yaamattee. Laa haati sabboontuu na ilaaluu dhuftee malee. Jaarsummaan leewwaan malee. Ilaaluu erga dhuftee waa marquu maal barbaachisere? Waan itti mul'ate dubbattere waan itti mul'ate dubbattee kutti aadiidha rakkoon qabu. Namni waan namatti mul'atama dubbata. Yaakii akkasii mire kala haadha sabboontuu san bira rakkiiti daa'ima kana barbaadee akkasuma dubbiin yaani amma booda ammoo cama kana barbaacha miila kiyya ulaa akkana gadi hin baasu sitaa akkasitti barbaaddu bakka argite. Laa naaf iddaa.
barbaadu bakka argite barbaadatu fudhadhu barbaadu akka barbaadde godhi akkasuma wanni biraan jiru. Teef hin barbaaddu irra daa'ima kee daa'imni kun kan keeti dura kiyya jettee lafa dhidhiituun turre. Sinna dhorgani bakka akka barbaadu bara sinna dhorge. Laa sin dhoowwu ani deemiti barbaadu. Na dhorguun kana jaalesi. Akkam godhee si dhoowwu. Na dhorguun kana jaalesi. Akkam godhee si dhoowwu. Yoo namni dhufee waa sikki jabeellee asumaan morma qabattaati. Kan namni waa nama jalaa badee dhuguma itti fakkaata. Itti fakkaata mana deemee barbaadu dhufee kana akkasi an akkana barbaaduu hin danda'u. Yoo ammoo dhuftee yeroo ana geetee afaan keessa sururra walitti ashagattee kateettu taate yeroo inni naa dhufe jettee teewu taate haaloosaadha. Yoo ammoo ganama galgala ciqiccigi anamma dhugaa dubbachuudhaaf ciqiccima kee diddaa fi kaleellee mana kanatti hin bulle dheengaddalee mana kana hin bulle. Dhugaa fitee jechuudha. Ciqiccigi baqattee ala bulte. Dubbima diddaa fi mana kana yaani wanna jedhaa dheessaa jira. Yoo nagaa naa kenniti an barbaade daa'imni kee qofa miti kiyya barbaade bakka inni jiru. Waa hundayyuu jara deemaa. Yoo ammoo kasan hin taane ammoo dhaliituma asuma haqqisiituma bakka fidde as fidee taate an bakki irraa wannaa godhee si fidu hin jiruuti. Deemiti haadha sabboontu waliin barbaadadha magaalaa kana keessa. Maqaa namaan dhayiniiti. Dubbiin biraan jiru. Maqaa namaan xuxxureessiniiti. Amma ka'eeti itti deemi barbaadeessi. Maal barbaade? Daa'ima ka. Dadhabee dhufaa ranti yaa. Dadhabee dhufaa jira. Maal laa hojjettee dadhabdee dhufaa jirta? Hojii maalirra naa ooltee dhufte? Lakki waa hojjedhe magana kana hojjedhe takka takka sii daraddara. Akkuma nama hojii oolee afuura kutte dadhabee maal ta'e jechaa deemta? Maal goote mee? Maal hojjechaa oolte? Maal sagalti waa hojjedhe takka takka zirisiisa. Maal ibsitu? Mana kanatti galtaa mee akkamitti? Bakka fedhee galee maal ibsitu? Waa hojjedhe amma takka waan dalagee si birata si albaatu. Jalba irraa. La. Wanni akkasii naan ta'u. Sin ta'u. Dubartii midhaaniira. Ilmi dhiiraa kabaja qaba. Ilmi dhiiraa waan dubbatu waan dubbanne adda baasee beeka. Maashaallah dhiira taateen samoona kana. Laa dura dubartiidha. Laa samoona kana dhiira taateen itti fakkaata. Laa dura dubartiidha. Si waliin gattaa fincaaname. Laa dhaabattee fincooftaare. Ajaa'iba qabda. Yaa ilaaha illallah. Asii kan ajaa'iba qabu. Ambar ani waan an ta'e bar uummanne ani namni kamuu qubanaan qabu baran. Aniin kun jaaladheeti miti barka waan badaa dalagu jiru. Simatu akka ani waan badaa dalagullee namni na gargaaru sima. Anama akkam godhe? Akkam godhe? Namni akka waa balleessuulee na gargaaru si. Akkam godhe? Kun afaan marsii qabattee kun yeroo namni alagaa nama eedaa duuba namni akkamiin nagaa argate mana keessa taa'ee jira. Otoo ati nama nagaa taate otoo ati jaarsa kabajamaa taate si kabajnaree akkam si goona? Feetu nan kabajni haake si'achuu kana kabaju malee anaan. Adaan mana kabajni. Isaan biraa dhuftaadha. Nadaa isaan biraa dhufta. Kai deebiidha isaan biratti isaa kabajanii. Maasilaa hajjiitu akkatti jiraatu waa ittiin jiraatu dhaba jettee ufumaa bultii of hin diigin. Nan beeka akka dafqa dubartoota fuutee nyaattee dubartoota kana sobde eenyu sobde immoo har'a miskintitti kam sobde immoo har'a. Ani waan an jedhu isgoo jettee waan barbaadu akka barbaadu ittiin jiraataan haala wasaadha. Sun hin ta'u taanaan simatti mee mucaa uummatanaan fuudheeti bakka fuudhetin deebisa. Akkasuma ufumaa foffuudhattee waan hin taane irra onnaa jechuu deemtaati. Sii galee. Kanaafuu kabajaadhaan. Maqaa mucayyoon dhayini kalaas dhiisne haadha sabboontuullee dhiisne kalaas. Kalaas hin dhuftuu hin dhaqu. Haadha sabboontuu jechaan waliin qabata siitoota akka shaadaa qabatte haadha sabboontuu. Kayima waan nyaatan waan. Wanti nyaatan tokko hin jiru maa bakka dhaqxee nyaanni hin jiru midhaan hin jiru. Bakka oltee bulte. Bakka guyyaa lama bulte nyaanni hin jiru. Nyaata guyyaa lama nyaanii sinna achi seeree achuma nyaadhee dhufe amma misaan nyaanne ta'e waan nyaannu akka. Amma hin jiru amma saatiin walanqatteedha saatiin misaa raataan geenya xiqqoo nafa. Ooma jiru as kenneeti nyaata. Amtoon jiru mana keessa misaa nyaanneef hin dheeneef daa'imni kiyya kalaas. Amma kanaan dubartii hin naaran. Lakki dhiira jetta. Dubartii jedhee ofeete dhiira jedhillee. Amma kana dubartii. Dhiirallee jedhee ofeete. Dubartii jechuun waan nyaatan sanuu mana daa'imni keessa jiru wanni nyaata akka mana dhabu. Daa'ima kiyyaa nyaanne kan nuti amma nyaannee misaa keenya nyaannee qursii nyaannee ganaaraan immoo hin geenye. Been bakkuma dhuftee nyaadhu. Achuma nan beelaa jedhina duruu bartee kadhaa.